jechi kana akana la khaysi ko qolneti hashawa binne daga binne simirto binne hana walillahi mitira afurtam fa khaysi ko qolne akana tifayyade mujir nuti lafaaneti elame ka khaysa chu tubo mitira soddom khaysa gayane dinamo finne chkhaysa sharakku fanneti chu jinatara bitanne ashiqum diddami shanin akasitti benzila rotto bitanne achirratti sharakku fannechu jirkani sa kana gutumma jirkan afuri guta jechu litera saddetamneta ashiquma jechu isa kana guturaf hare motora biratti barbanne motora afur shanin asra dandarane gafa orol dirbanno walin tora jirkana jihad sanis bermila ta kafeta ka hol magalatu bermila takitin yero magala rabita no ashiquma saddeti asitkum hura jam minnecho bolla qotulaf ji'ato koyo nurafa fula indagana bafneti wajede mulaf toraba amata sajif kana nurafa letu indagana amma an umri ki josma wan kana ko jutin bolla gurguddo dana qote fite oson demo dullu magiyara wan tan debe tula Hunda caalaa bal'inaan akka zoonii Harargee lamaanitti oomishni jimaa hawaasaaf maddadin. Isaan abbootii foogii abbootii mileenaraati. Nuti garuu kofoo ijjiirachuu dadhabne. Ilmaan keenya waan nyaatan dhaban jimaa kiiloon qarshii 400 waan hin qabne jecha gabaarraa binna magaalaa deene. Kintaaleta qarshii 3 jira. Looliin ilaattes dhuftu gandarraa baadiyyaa magaalaa rafaa waan taane jecha 300. Roti kaata kintaaleta ka bitamee dhufuudhaaf toora qarshii 3 fi 500 fixa jechuudha. Baajanii nuti argannu qonqoo keenyaa fi wacii keenya bira dabaluu dadhabuu dhiisiti heera godaanuu kasirraa jechuudha yamma. Mana keenya jiruudhaaf ol garagalle maalleen isin jiru. Isin kan kintaaleta ka kiiloo qarshii 3 boqqolloon qarshii 2 fi 500 indagana as deebine ilmaan daara baasuudhaan maal isin gaafitachuudhaan jiruun keenya ol dadhabee jiru. Kan gubbaan jimaa keenya rakashee amma ijoolloonni keenya barattoonni jechuudha. Sababa kana abboo waan gargaaree daftara qalamaan bituu dhabee ijoollota meeqa qaraatii dhiisuu jira jechuudha. Tan yuunivarsiitii deemte tagaltee jira ijoolleen gargaarsa dhabdee. Amma ta'a iyyaafamma ilaa kutaa 12 gareetiin woomaan mana kinaatiif itti jiraadhuu dhabee dadhabee galee bakka hakaafaa qonna kana eegalee qonna kunis gijee kan eegalaatee formaanii nan qabu bakka yookaan asirraa godaanuu formaata biraan qabu jechuudha yookaan bahar suudii keessa nyaadhamu malee formaaniin jiru jechuudha anaaf amma. Dadhabbii keenya kana halkan qorraan nu bu'aa guyyaa aduun nu jira mitira 40 faalas keessa gayyaanee qonna rabbumaa beekamanii namni nu beekan jiru. Kanaafuu hojii keenya kana silaa bakka nu harkatee nutis irraa fayyadamne akka gaariitti irraa fayyinee beene jechuudha dadhabbii keenya wajjin goolaa. Haa ta'u malee rakkoo kanaaf qaamni furmaata laatu dhabamuun qonnaan bultoota kana dallansiisus ammallee mootummaan rakkoo kanaaf furmaata laachuu akka qabu dhaaman. Furmaanni yoo waan kana yookaan mootummaan tarkaanfii fudhatee qonna keenya kana nutis naannawa Itoophiyaa taasisus gabareedhaa miti. Tarkaanfii fudhatee akka inni kun hojiirra nu oolu yoo nu godhu baate nuti carraa nuti qabnu akka jimaan kun gatii harkatuuf qarataas qannasee naggaadee jimaa sanas nurraa tasgabbeessee fuudhee eenyu akka gabaa sirrii daldalu jira gabaa sirrii daldalu hin jirre kana qoratee ifa bilisatti adda baasee akka galii nuti rakkannu jechuudha. Daarektii Somaalota biraa gajee bitamu jimaan nu biratti dhufutti yoo nu godhu baate hin jiru furmaanni. Furmaata ifduraaf silaa yoo rabbiin keenya taate qabeenya keenya kanarratti baanu arbaa godhannee qaxxitaa bakka gabayaa maallaqatti nu fuudhu geeffannee humna teenya caccabte tanaa wajjin qabeenya harka nu wal madaalee irraa fayyadamuu feena karaan kun illee nu tolee jira akka gaariitti.